أنا كسبت بشان الراكان كاي أما كرافول درا بشاني قبهن يقدا تولى نو ملكت ديما جرا إفت ديما جرا أرارت ديما جرا مسومت ديما جرا كرور كينيا مسوما كرافول درا هو مسوما كنا بارت نوباي لا إني أواشكوني أسيدمي أفاركيس دبره إرچت لي تقبله سكو لقى باي كنا بانكي بشاني تجار بانكي بشاني كرافول درا تترك baankii bishaanii jechuun qotee bulaanu laga iyyate haroo guddaa yoo qote baankii bishaaniiti. Sirrii. Har'a baankonni nu wajjin jiran haa ulfaatanii baankota baay'ee qabnaa. Baankiin har'a qotee bulaa biran humna jabeeffatee ka'aa jira. Kan akka Awwaashfaa. Kan akka Awwaashfaa amma dhugaa dubbachuuf Awwaash amma ani gizee baay'ee nan dinqisiifa. Akka isaan itti nama keessummeessan humna baay'eetu jira baay'ee namatti tola. Amma biqiltuun nu aamnu kun biqiltuun amma aabaa jirru biqiltuun karoorri biqiltuu amma aabaa jiran kun achirratti hoo aabdee jette lafni sun magariisa ta'a. Gaaddisa go'a. Muunni hoo abbatu lafaa gaaddisa. Sirrii. Simbiraan moo nyaata. Irras bulmaata. Eeyyee. Akkuma ati mana bultu isiin achirra bulti. Achirra bulti. Achumarraa nyaata argatti. Argitee? Honna kana sirriitti gadi buunee uummata barsiisuun nurra jira. Bishaan amma deemee Affaar keessa dabru cirrachatti lixu suni gaafa sammuu keenya nu rukutu jira. Daa'onni akkanaa qabeenya akkanaatiin nu jalaa badee gaafa jennu jira. Maaliif ganna akkuma laga Abbayyaa kana? Akkuma laga Abbayyaa kana. Akkuma laga Abbayyaa kana. Nurra dabree Afrikaa bulchuu danda'a. Biitti qabeenya qabdu. Obboleessa koo duratti waasiin jedhe bobaa muti bishaan. Biitti qabeenya guddaa qabdu lafa qabna. Karaa fuulduraatti biyyi keenya Itoophiyaan Oromiyaan abdii qabdi jechuudha. Abdii daarii qabne abdii guddaa ifa guddaa ifa namni danda'e keessa hin deemne qabeenya namni danda'e guuree humne qabde Itoophiyaan keessumattu maal sitti fakkaata akkuma ammas hin jiru isaan bishaan biqiltuu dhaabna. Xiqqoo kan biqiltuu kanas xinnoo oduu siin jee sitti tola. Mee biqiltuu moo walaloodhaan kaa? Biqiltuu dhaabbadhu manuma kee cinaa sirritti kunuunsi akkuma daa'imaa horsiifadhu. Oromiyaa jiituu qananiitu nyaata ombaa caalaa qilleensi ishiitu jalallee aabbannaan aduun nama miitu galma jiddu galaa finfinnee qabda teessoo abbaa gadaa bishooftuudhaa qabda bakka itti irreeffattu harsadii qabda Oromiyaa bareedduu tantoo uduu kana qabdu biyya Oromaa maayitaa. Hoo barbaadde qoti barbaannaan horsiisaa barbaaddan daldalaa warri biyya ombaa jirtan rakkoon kalee cabdee kottaa biyya galaa uduu Oromiyaa qabdu alagaan si qalaa hubadhuuti ilaali Oromiyaan hin caala kafanaa. Habaaboon adiidhaa baalli magariisaa jalallee aabbannaan siftaa gaaddisaa baalli irraa bu'ullee goggogee warqee xaa'oo nu ta'a biyyoo nu gabbisaa galaanumtuun butu ilaali hidda isaa bunni kan alate naannoo Jimmaa Oromiyaa keessaa eelee irratti akoofta abeeyyaa urgaasaa sinii takka ugnaan nama gammachiisa miira sammuu keessaa bu'aa bunni qabu lammii koo agartee isumsi affeeru Awurooppaa soo'ite. Kottu buna ugi kotto jinyaan kun aadaa keenya abboo faranjoonni uragaan ubaan kan jira fageenya biqiltuu dhaabbadhaa dargaggeessi keenya biqiltuu dhaabba'u manama kee cinaa sirritti kunuunsi akkuma daa'imaa horsiisi kanniisas akka damma nyaattu sukkaara bitiisaa baasii manaan baaftu uduu carraa qabduu saree ombaa equu biyya ombaa kaattu Oromiyaa biyya baaketiitti hojjattee jiraattu jedha. Ayyee dhaabbileen akka Qarcaanshee Tireeningi faa kan qonnaan bulaa cinaa dhaabatanii buna biyya keenyaa buna sanyii filatamaa qonnaan bulaa wajjin wal barsiisanii akkasumas immoo oomisha gaarii argamsiisuu irratti hojii guddaa hojjetaniif egaa kuni walaloon kun yaadannoo nuuf haa ta'u bunni keenya baay'ee barbaachisaadha. Biqiltuu dhaabuun immoo akkuma isaan jedhan gaaddisa bishaan kunuunsuun akkuma isaan jedhan bishaan nagaa qabeenyaa akkasumas immoo ollaallee uuma ollaa gaarii uuma walitti dhufeenya gaarii uumadha walaloo isaanii keessaa kanan ani hubadhe ulfaadha galatooma waan babbareedaa nu biraan gaate jettu sin. Kana walaloon kiyyan uumu baay'eedha. Toon nama rarrattan qabee jira. Mee nageenya wajjin immoo gaa nagaa jedha Oromoon gaafa ganamas guyyaas galgalas yoo walitti dhufu nagaa akkam jirta nagaatu dursa miti afaan isaa keessaa kan bahu nagaa mee nagaa akkamitti ibsitu isin? Dhugaa onna guddaa nagaa fatte amma onna guddaa Oromoon nagaa bultee nagaa oltee galgalas ganamas itti dhufu nagaa bultee oduma si argu nagaa oltee
naguma jetta afaanuma sanirra safuudha afaan sun nagaa jetta onna feesoo ta'e nagaa jetta naguman bule jetta onni feesoo jiraaten hin dubbattu nagaa safuu oromoon safuu ofiit eeggata honna jiru kana mararra honni guddaa caalu nagaa nageenya hangafa jiru ilma namaatii moti honna lubbe qabeeyyii mara hangafa nageenya nagaa jechuun nagaa irratti hojjetuun namni dhugaa dubbachuu fi namni walitti bu'uun nafu garuu namni uduu xiqqoo taa'ee akka dura seenjoo sanii namni nama caalu nama obsa qabu tamaaree fi moti baratee fi moti hubadhuuti ilaalu warra barate baay'eetu jira gizee dabre kana walitti bu'ee namni qabeenyi baay'een umee wanni badaa wanni baay'een ta'ee wanni sun muluun daaraa ta'e daaraa argitee biyyee ta'e sirrii sii galee uduu wanna jaarsi wanna biyyi jedhu gizee sanillee argite araara deemnee araara baay'ee deemaa ture jaarsi biyya bayyanaan fa'allee nu biraa deemanii baay'ee namni deeme wanna xinnoo wanna argite wanna waraanni waaniiku nagaan fidu daaraa fida malee nagaa kan fidu teessee dubbatu wal dhaggeeffachuu wal safeeffachuu arrabuma kanaan wanna badaa dubbachuu arraba kanaan safuu onnetin arraba kanaan safti sinanqatu arge hol agaw arrabni rakkoo keessa taa'etu rakkootti nama gata oromoon argite rakkootti nama gata maaliif namni kun maa dubbate jaarsi kun maa dubbate biyyi kun maa dubbate bal'isanii ilaalan iphisanii ilaalan waa'ee nageenya heeruma geesse amma fe'e yoo ta'e nama abbaa fe'e haa ta'u wallaalaa beekaa haa ta'u waa'ee nageenyaa wanni dubbate teessee caqafatu sirra jira dhaggeeffatu sirra jira waa'ee nageenyaa onna guddaa himaniitu sinu garuu amma dhugaa dubbachuu fi nagaa kana eentu fida wayyan jaarsa bichaa miti nagaa kan fidu dargaggeessa biras jira nageenya warra barate biras jira warra baratin biras jira jaartii biras jira jaarsa biras jaartii biras sheekii biras qeesii biras hunda laala nagaa eega jedhani honna mara hunda laala kiyyaa jee namni hunduu ka'u waa'ee nageenya hunduu hi'atu hunduu waa'ee nageenyaa lallabu hunduu waa'ee nageenyaa barsiisu hoo san hin taane abbaa fe'e yoo ta'e hoo nageenya hin jiraanne jiraatuu hin danda'u nageenyi waa ijaara misooma fida nageenya misooma fida ijaarsa fida jaalala fida wal jibbuu fida wanni wal jibbuu fidu maal sitti fakkaata wal abbii walii galuu diduun jibba fida du'a fida waan walii kabajuu duubni isaa daara wanna kana ta'eef ummanni keenya walii galee warratti dubbatu irratti haa dubbannu waa waa'ee nageenyaa araara nu ergi yaa rabbii keenya irratti haa dubbannu waa waa'ee nageenyaa abbaa gadaa dubbadhu waa waa'ee nageenyaa sheekii dubbadhu waa waa'ee nageenyaa qeesii dubbadhu waa waa'ee nageenyaa hamma yoomitti shakkinee teenya misooma guddisuu akaroorri kan keenya aloota boruutii waan tolu ol keenya argite aloota boruutii waan tolu ol keenya ofirra dabree argite nageenya warra boruutiif yaada sii galee warra boruutii sirrii honna akkana yaaduun nurra jira jaarsi biyyaa kana yaadu jira yeroo nagaa jedhan gizee nagaa waa'ee nageenyaa dubbatan kana hundumaa onna laaluu hunda keessaa fuudhanii taa'anii bal'isanii laalanii waan nagaa booressu san dafanii buqqisanii of keessaa gatu maaliif sitti fakkaate hin tolu hoo guddataa ture jaarsa tokkotu duraan dulloome akka mammaakatittan sitti hima jaarsi kun dulloometti manatti galee ijaan hin arguu saroon lollolti yaa ijoollee hoo maaloo saroota tan addaan oowaa jaarsi dulloometti onna dubbatu abee onna saree dubbataa jedhan yaa ijoollee jedha amma saroota addaan oowanii ijoollee tollole ijoollee immoo maaliif onna saree dubbatta jennaan ijoolletu saree teenya rukuttaa jedhe saree ufee irratti rukutaa saree teenya rukuttaa jette ijoollee walitti dhufaa jedha amma turanii raawwataniiti ijoolleen ollolte maaloo ijoolluma tanas mee dafaa addaan oowaa maal immoo jaarsana wanna ijoollee dubbatta lakki dubartootaat irra ufaa
Ammas deemati dubartoota kan ijoollee tan addaan oowa. Ammas dubartoonni olitti dabrite. Olitti dabritu dubartoonni amma hollolte. Mee dubartootuma tanas addaan oowa abbaa warraati tolitti dhufaa gulanaa jaa. Jaarsi gaawaa beeka bal'isee. Sirriidha. Amma dubartoonni holloltee kan hollolte takka dabbasa mataa isii irraa cirte. Hoo isiin irraa cirtu abbaa warraa kaachaa dhufe. Kana duuna nan duuna murattu atin irraa duuna hin jiru murtaa jee biliggo. Argite warra dhiiraa kanas addaan oowa biyya tolitti dhufaa jee gosa tolitti dhufaa jee. Akkasuma waraannoon badaa fida. Duubni isaa waa harkisee deema. Waan xinnaarraa waan xinnaarraa kan harkise kan inni harkise immoo guddaa. Waan baay'een ulfaata waan inni harkisu. Waa hedduu kaafne gaa ulfaadhaa galatooma. Yeroo biraa akkuma jenne beekumsa keessan hayyummaa isin qabdan kana sirriitti tokko lamaan uummata keenya biraan keessa dhaloota haaraa kana biraan geenya baruu qaba. Dhaloonni waan ta'eef Oromummaan maal akka fakkaatu hagam ulfaata hagam bareedaa kabajamaa akka ta'e beekuun baay'ee barbaachisaadha. Dubbisuunis baay'ee barbaachisaadha. Isinillee odoo dandeessanii beekumsa keessan kana kitaabatti jijjiirtanii immoo baay'ee natti tola. Keessoo walaloowwan keessanis akkasuma odoo maxxansitanii gaariidhaan jira. Egaa hordoftoota keenya qopheessan an Abbabaa Magaraa gama ogummaa teeknikaatiin Yiliqaa Lanteene wal faana turre torban immoo qophii bareedaa kan biraa qabannee haga dhiyaannutti nagaa.